rakkoon ijoollee miidiyaa kana yoo namni nama akkana argamu nama baay'ee jechuuf fooloo ittiin funaannachuuf maal indeessaa jedhama. Mucaan kun akka inni bakka gaariin geenne ilaaltanii mucaa kana gorsa ufitti qaba hiriyyaa gaarii ta'aafi akkuma pirezidaantii maammee tokko qamaa viidiyoo waraabin dachaas sirbillee gizeessi dhufe afaan kee luuluu godhiitiniin viidiyoo waraabii gadhiisi itti deebii barcaan hin ta'u. Because yeroo ati dubbattu afaan si bulatuun qabu. Artistii guddaa ta'uu mala. Mucaan kun keessatti yoo dhageeffattullee loqoda Harargee waan ta'eef xiqqoo malee osoo warra olii kana taateef asira Haacaaluu lammaffaa jedhanii jala ari'an akkuma ijoollee taawwanii mee dhageeffadhaa sagaleen isaa yoo dhageeffattu. Haguma Harargummaa saniif xiqqashoo arraba furdata malee sagalee Haacaaluu hunda qaba bar mucaan. Akkaataa isin itti hattuu gootan naan galuun nama tokko sagalee isaa dhageeffadhaa. Yeroo dhageeffattan taalentii Haacaaluu hunda keessa jira. Wallaahi dhugaa sitti himaa. Dhuguma sitti himaa. Adeerolleen Harargee, innillee Harargee, warra duulaa jirullee Harargee. Homaa irra arga dhugu. Yoo mucaa saniin gurraachina wal fakkaanne malee wanni biraa wanni irratti wal fakkaanuu hin jiru hunduu obboleewwan kiyya. Dhugaa sitti himaa. Garuu irra deddeebi'ee dhageeffadhe handachaasa. Hin dhageeffadhe. Taalentiin isaa jechuudha mooderni ka ta'e. Artistoota amma dura kara bahabiiftu tiibaan keessayyuu sagalee addaa qaba dhugaa nutti himuu jettan. Amma kanallee yoo ta'e asli wal nyaachisuuf jettan. Eessa namni waan garaa ofii dubbata. Akka waan namni ganda nama wal nyaachisuuf hirriba dhabuu godhata. Gowwoonni as jalatti wal geekka tiktookii kun jechuudha. Dhuguma sitti hima. An nama gandaa fi gosaan wal nyaachisuuf irraa haajaa qabu miti garuu mooderni ka ta'e sagaleen isaa. Dhagii dhageeffadhu. Yeroo sirbu mucaan kaafi haa wal biran kaayu. Baay'eedhaan loqoda Harargee keessa kaafi haa barreessitam. Kaaba yoo jettu haa hedduun fayyadamu mucaan as keessatti loqoda keessatti maalitti waa'ee seerlugaa beeytanii miti. Waa'ee seerlugaan beeytan isin barsiifna. Harroota waggaa 27 wanni isin baranneefi gaafa isin ija dunuunfattanii deemtan isin barsiisu. Rabbuma isin wajjin na gube na dhageeffadha. Loqoda as keessatti haan fayyadamu fakkee baay'inaan akka ijoollee Harargeetti haan fayyadamu. It is normal bakka international artistii fakkaata. Wallahi rabbi kenneef asli irraa fudhachuu hin danda'u. Eebalu caalaa irraa fudhachuu hin danda'u. Kan irraa fudhachuu hin danda'u kaddoo irraa fudhachuu hin danda'u. Kennaadha. Artistoonni as gayan hundi isaanii walaloof yeedaloo ka qaban hin jiru. Baay'inaan kanama artistiin gurguddaan kun hundi walaloof yeedaloon kanama biraati. Isaan dhufanii sagalee bareeda qofa qabanii sirban malee namni walalollee ufii barreessee yeedalollee ufii itti tolfatee ufii sirbu hin jiru. Ani koo nama walaloo beeku tokko barreessisiisee doolaara 100 ka yeedaloo beeku doolaara 100 tolchisiisee kaameraa dura dhaabbadhee akkana jechuun wallaalu warra akkana jechuun maal taatan isin? Maaliif artistoota ammaatiif ka durii yeroo TV keessatti ilaaltuuf YouTube irratti ilaaltuuf stage irratti yoo ilaaltu maaliif baddaaf laga sitti fakkaata? Artistii durii for example Haruun fudhadha. Fakkeenya tokko isin kaaf Adam Haruun fudhama. Adam Haruun inni ati teebbii keessatti duraan dhageeffataa turteef amma YouTube irratti dhageeffattuuf stage irratti dhageettu the same as tokko. Kennaa uumamaa qabanii meeshaan ammayyaa akka ammaa kun hin jiru. International jechuun fakkeenya isin galee miti. Ali Birraa fudhadhaa fakkeenya. Nuhoo Goobanaa fudhadhaa fakkeenya. Usmaayyoo Muusaa fudhadhaa fakkeenya. Warri maqaa isinii dhaye kun for example warri maqaa isinii dhaye kun yeroo YouTube irratti dhageeffattus, yeroo kaaseetaan dhageeffattus, yeroo TV irratti dhageeffattus, yeroo qaaman stage irratti dhageeffattus the same as tokko. Dandeettiin isaanii ka uumamaati kennaa aartii ganamaa qabanii jechuun. Galatoomi haloo daawwee hawwi. Haloo daawwee ani 96 yeroo baha dura xiqqoo Jubuutitti gaafa baandii wayii qopheessan qaama kiyyaan achi ture jechuudha. Sirba guyyaa san isin achirratti sirbite keessaa kaaga ammaa rabbi rahmata isii agaruu yaadadhu kan maal beeytanii sirba haloo daawwee keessaa. Waa'ee xalayaa san najibbitullee maarra amma keessan amma na keessaa badeera. Fakkeenya Muktaar Usmaan Muktaar kan Noorwee kan Umar Suleyman fudhu warra durii eebbisaa addunyaa faa fudhu warra durii. Hambaan artistoota kalee hacee ture haceen jaraa wajji jaratti makame hin deeme. Kazzaa wadii amma Oromoon artistiin isin qabdu tokko hin jiru bara.
يلم تيكو إنني كستجي دندو إنن فايسا فريتي توبتير إنني jireenya biyya baqaa Keeniyaa kana tokko goggore malee Aliyyi Saabit Kadir Martu eenyu maqaan isaa Andu'aalam ujoollee tanniin malee adeeroo warra durii warra ammaati sangafoota ammaati qamar dorgomaan qabu inni warra durii keessatti illee dorgomaan qabu amma dorgomaan qabu sinigalee miti eenyu kabira George Abu Yoosanii miti yoosan isteejiin danda'u nuti anka isinin jedhaa jiru amma sirba jiraatinitti himaan jiru warra YouTube irratti yoo dhageettu fi yoo lafatti dhageettu sagaleen jiraa tokko maqaa jalatti waamtanii nama walitti nan buusina amma shukrii jettan shukriin hiriyyaa kiyya nama na jaalala mana hundi darbu garuu sagaleen isaa ka YouTube irratti dhageeffattuu fi ka isteeji irratti dhageeffatu tokko miti dhiisaa nama waliin nan buusina koomenti baratanii ushochi dhiisaa koomenti no tokkomi isaa gisee inuu abbaa garuu amma ka lafaatii fi ka gubballee tokkomi homaa rakkoon qabu isini galeemi anama maal isinin jechuu barbaadeeti aartii Oromoo tana ka giddiin foolate itti rarra'u jira osoo isin ufirraa deemi you are the farmer you are qotee bulaa kan nyaagaa attedim osoo isin jettuun embii isin keessa seenu malee warra jedhee itti rarra'u jira warra osoo ganamaa galgala aartiin Oromootu waamtu mootu rabbi sodaafaa dhiisu jira rabbi sodaatee faat keessaa deebi'ee baay'ee jira jechuudha amma mucaan kun hamilee qofa jabeessuu barbaada dachaas nama isa sirba hate maarree ta'e jedhamuufi sirba koo maannim koo intin haayichilemiku fakkeenna yoo isinii kaasema fakkeennaaf rabbi isaa rahmata isaanii haa godhu amma walaloo fi yeedaloon baay'een sirboota artisti Alii Birraa irra hedduun kanamaati ka Galaanaa Gaaromsaa irra hedduun kanamaati warruma lubbuun jiraniyyuu irra hedduun ka Saaliyaa irra hedduun kanamaati lubbuun jirti itti dawwalaa gaafadha Galaana lubbuun jira itti himaa itti bilbila gaafadha ka Andu'aalam irra hedduun kanamaati la ka barreessuu beeku hin barreessa walaloo ka yeedaloo itti tolchuu beeku itti tolcha ka sagalee qabu mootu itti kennama wal gargaaree aartii tayaa jechuudha waan namni tokkochi oofuu danda'u miti waa'een aartii isinii galee miti kanaafi ምንም ይሄን ያህል እንትን አይደለም ይሄን ያህል የሚከበድም አይደለም ሲኒጋለሚ ሶ ከናፊ ኦማከተከቲ ሳንጀቹ በርባደቲ ለማንኛውም አመደቻትን ቶኮ ፈረቲ ሴፍቲ ያስፈልጋል አኩማ ዶክተሪ ከና ujoollee mataan isaa wajjin maal jechuu bakkeem argitanitti qabamu minaamen nama guddaa wajji oole takka muudii pirezidaanti maammee san dhiisi silaa basilkino an silkii isalleen qabu tiktookii isallee feesbuukii sarchi goree feekinatti fakkaate homa argee biroo kiyya isheer godhataniif hin dubbisiin namni dachaasi wal quba qabdanna dubbisiisa nama full sponsor irraa ta'u jira na amana full sponsor hammasitti mootu ati yoo duraan sirbi sunillee dhuguma akka jedhan kanamaa ta'e rakkoo miti warri walaloo barreessuu danda'an yeedaloo qopheessuu danda'an baay'ee jira ujoolleen obboloonni kee Oromoo sagalee kee dhagayan tiktookii fi kanaa fi OBN irra sagalee kee dhagayan warri sponsora sii ta'u uf qaban kumaatama jira anaa nama koni oltu na dubbisin no problem shilingin sumuni wanni si kadhachiisullee hin jiru jechuudha wal si qunnamsiisa kun waada warra asli nuqunnamsiisi nuti sponsora full sponsor irraa taasi jedhee si qunnamsiisuuf ani waadadha asirratti maal taate akkas taate sirbi kun dhuguma keeti moo kanamaati minaamin jedhee obboleewwan kee ijoollee obboleewwan keetii walitti buusuun barbaadu amaanadha biraan nu gahi waan jiraniif kanuma keessan na dubbisi yookiin karaa keessan na qunnamsiisa isini galee miti reedidha jechuu ijoolleen si sponsor irraa ta'uuf kana kanuma adeeroo kenna kaan immootu isallee bira haa dhaabbannu
bira dhaabbachuu jechuudha. Lamaanuu jabeessuu qabna malee gamaa gamana itti duuluu hin qabnu yaaduma jedhuuf. Mucaan kun illee sagalee qaba. Nama aartiti jabeessuudha. Adeerollee nama ifaajee walaloo san qopheeffate nama ijaan qabne rabbi irraayyuu hin argatta. Ayni si wurno ijaan qabuumi. Akkalaat godhinoodha mi rabbi irraayyuu argatta. Sinigalemi hundaa bira haa dhaabbannu. Akka nama adeeroo sanii yaadee fakkeessinee kana milee tuquun qabnu jechuudha. Hunduu obboloota kenna. Kun abbaa kenna, kun obboleessa kenna. Lamaan wajjinuu dhaabachuu qabnaa jechuudha. Mallaqa. Artisti Iftuu Nuuraa fa'aa wajjinuu dhaabbataatuma turre. Iftuun as jala jirtiin dhaabbataa turre. Artistoota baay'ee wajjin dhaabbataa turre. Amma yoo asirratti maqaa dha'ee booda nurra sanii deebinaa deebisanii himan. Artistii baay'ee wajjin dhaabbataa turre. Warra akkanaa kana yoo bira dhaabne rakkoo miti. Sodaanne barakkitti dubbannu dhabne. Akka waan namni jibbaa namaa qabuu godhatanii akkuma itti kolfne barakko. Inde. Maa rakkoo qaba. Arti Nasraa fa'aa wajjinuu dhaabbataa turre walla. Akkana kana wajjin dhaabbachuun nuti artistoota keenya yeroo kamuu dhaabbanna ganda firiitti haa dhalatani. Noo barane. Wallah anamma sirba Nasraa hin jaaladha laal gaara gam.